Dhaabbadhaati haamilee nu ta'aati waan rabbi isinii kennirraa ijoollee tana barumsa abbootii keenyarraa baran maanguddoota keenyarraa baran nu barbaachisa. Abshira, Asirratti abshira. wal arrabsuu qofa miti ilaale adeero wal arrabsuu qofa osoo hin ta'in gatii walii beeknee namummaa walii beeknee haamilee walii taanee wal qarqaaraa humna wal caalu wal qarqaaruu qabna. Kanaaf obboleewwan keenya nama dhibba tokkoon as jala jirtan kun adeeroo keenya fooloo godhaa. Ammumarraa mee namoonni as jala jirtan. Nama hayyuu keenya ofii jabeessan fooloo nomaa miti. Nama as jala jiru hundaa deebisee fooloo nomaa miti. Kanaaf obboleewwan keenya haamilee walii taanee namni bar fooloo guddaa qabu kun nama arrabseeti. Nuti bar adeeroo keenya waa sammuu keessa waa meeqatu nu jira nama barsiisuu dandeenya. Garuu yaa ta'uuti gatii keenyan beekan namummaa keenyan beekan. TikTokiin kun wal qixxeessee kun nu arrabsa kun gatii keenya gadi buusa hayyuu keenya arrabsa. Barumsa waan ta'u wal barsiisuu qabna. Kanaaf adeeroo keenya fooloo godhaa. Waan isaan hordofaa waan isaan hojjetan waan isaanis waan ummata kutaa 11 Oromoo kutaa 11 ta'u asirratti tolfatuu qabnaa waan barumsa ta'u sirba jaalallee ta'u ka ergaa qabu waan hunduu kama jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya isin jaalanna isin kabajna namni naasofne hin naasoftanii dubbii adeeroo walitti nuu qabaa jechuu barbaadetti namni haasaa yaada addaa qabdan namni mana kana keessa jirtan yaada addaa gorsas ta'ee yaada addaa qabdan tartiiba keessanii yaada keessanii ibsattanii jechuu barbaadetti. Hedduu galatooma wallah. Abshir. 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 እሺ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ የአሸማር ከፍ ሆነ ጅራ አርካም ቡላ አይ ጨረና ከነ ከስን ግለተውማ ሼክ ማንሰር አከም ነጋ ጅርቱ Nagaan si qabu baleessa biyya qaali. ጅራ አና ማመ ሸዋቲ Oo maamma shawaa. ኦ ጅርቱ Salaalee jirta baleessa jirta. ለኪ አናማ ገማ ብየ ከሰሪ ከነ ጅራ Tiree dhaamoo. ላ ገራ ጅግጅጋ ከነ ጅራ Ayyee. ጅግጅጋ ጅራ አከም ነጋ ጅርቱ Nagaan si qaba dubbii sanii sakkii sanii kan sootaa isaan dubbiidhaan natti haasofta. እ Hojii hojjennee ለኮሲ ለኮሲ ከሰና ያላ በደረ ዋንቴ ፊ ለኮሲ ከሰን ሜ ከሰን ሲን ዱቢሳ ና ፈርጋ ከራ ከሰቲ ራኒ አንጀል ቀምስን ሜ ከጥሙሩ waasaappiidhaan ኤ ገማ ከሰን እንደ በደ ያደ ቱሬራ ayyee. akka xumurruutin jedhan kanaaf immoo warroonni as keessa jirtanii egaa goota keenya abbaatu jabeeffata waan ta'eef jabeeffachuutu nurra jiraachuu qaba. Egaa Sheek Mansuurii har'aa miti aartii qabsoo keessa nama hundee jabaa gadi dhaabeeruun kanaaf immoo akka salphaatti ilaaluu hin taane nuti jabeeffannee bakka isaaf malu gahuutu isarra jiraachuu qaba. Har'a wallaahi yoo ilaalle hedduu nama gaddisiisa. Maaliif waa'ee Alishaarra yoo dubbanne baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif yeroo tokko tokko uummata Oromoo kana yeroo ilaalan nama gaddisiisa. Har'a Alishaan bakka guddaa nama isaaf malu qabu malee har'a yookaan waan tokko yoo ilaalle waan nama gaddisiisudha. Kanaaf immoo hamma danda'amaa ta'e tokko nuyi yookaan xiyyaara bitaa yookaan konkolaataa bitaa miti wanti nuyi jechaa jirru hamma danda'amaa tokko waan isaaf malu bakka isaaf malu kaa'utu nurra jiraachuu qaba. Bakka isaaf malu gochuu isaa jiraachuu qaba. Nuti isaanirraa ilaalannee itti adeemuu qabna. Garuu yaada mataa keenyatiin itti adeemaa jirra. Dura isaan galmaan geenye ofii keenya itti adeemuun nurra barbaachisaadha. Yaanni kiyyees kanuma dhiifaanaaf godhaate. Ayyee galatoomi obboleessa kiyya galatoomi. Takkaan isin himaa waan takka qofa. Anaaf diinaraa sanaa Finfinnee wal barree Ayyee maamma shawaa jedhaniin irra salaaleeti. Hojii takkaan itti dhufee hojii takkitti san aartii irratti kan hundaa'e diraamaadha. Filma dheeraadha. Filma seenaa qabu san isinii hin barbaachisu turiyyaa fi hanguma xiqqaa takka akkaataa itti walitti dhufeen isinii muuf deemaa jiru. Filma san ijitingiin hin dhumne ijitii godhuudhaaf haalli takka mijoona ture inninis naqiseen na biraa kana Finfinnee imalee inninis haalli mijooneef gaddeebi'uudhaaf amma gammachuun dhaggeeffamee asirratti isa arguu guyyaa amma isaaf hin dhaamsa dhaama yeroo itti garraa gaddeebitu
Dirreedha waan natti maqiiti filima san booneeti dhiitii boonee additaa guutuu mataa irratti akkaan gadhiisu abdii guutuu si qaba. Waan si galaa jechuudha fi diinaraa siyyaa uummanni isaa sirratti adeemu jechuudha hawaasni keenya. Ayyee galatooma diinaraa sageettee jirtaa. Ishii qopheessaa tartiibni keeti qopheessaa yaada addaa. Qopheessaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Nakam nagaa fayyaa qayyiin jirtu. Nagaa fayyaa. Laa yaani qayyiin gaariidha. Hedduu isin dhaggeeffachuu jira. Sheekh Mansuuriin nama bakka qabu, nama kaayyoo qabu, nama jabaadha. Garuu dhiyoo kana keessatti wajjin waraanee turrelleedha qobboo dhufee ture. Laakiin nama seenaa gaarii qabu, nama kabajaati. Ayyee. Isa kabajuudhaaf hedduu tokko fadhaa isinillee Oromoon. Ayyee galatoome. Waan akkasiiti inshallah yaadni keessa yaada gaarii isin deeggarraa isin hordofnaa hedduu isin dhaggeeffachuu jira. Ayyee galatoome. Ishii falmataa faddis. Yaadaatti itti fufaan isin inshallah. Ayyee fooloo tolchaa asitti mana kana keessa mucattii manallee fooloo tolchaa taaptaap qophiin godhaa. Falmataa faddis. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bagazaa kana geessanii isin hundinuu Amiin. Amiin. dhugaadha. Abbaan keenya Sheekh Mansuur Rabbi umrii isaa dheereessu. Amiin. Aartii gisee isin jaan beekta. Aartii jechuun barnoota matummaan isiitu. Si galee? Ayyee. Waan san ta'eef namoonni isa duraatillee aartii isa duraatillee yoo ta'e aartii hedduu jira kan bu'aa bu'ii meeqa keessa ba'ee namoota isaa barsiisee bakka kanaan ga'ee akka hin taane keessa kan jirus hedduu jira. Garuu haa ta'u waa'ee haaluma nama keenyaa kanarraa giseen dubbachuu fedhe. Bas aartii jechuun biyyoota addunyaa kana yoo deemte amma isaan jechuun warri dura isaatii fi warri beekumtiidhaan gartee nama barsiisuudhaanis waan hunda qaban jechuu isaan. Waan san ta'eef Mansuur keenya abbaa keenya guddaadha. Dirqama fooloo godhuu fi maarree osoo hin taane isinii galaa. Guyyaa tokko itti qophooyinee mana isaa dheeyinee yookaan mana keellee yoo ta'e bakkuma takkatti galchee waan hamuu qabu isaaf taasisuudhaan jaan akka kiyyaatti. Ayyee galatoome obboleessa kiyya sana irratti mari'annaa namoota nu caccaalan fooloo guddaa akka qaban nama guguddaa nama irratti horatuu qabna sanii yaada gaariidha nama nu barbaada. Dura achiin mari'anneeti. Achirraan isa akka dhaquu qabnu garteemi. Nama itti horatuu qabna. Wanti tokko yoo jalqabame wanta ooshi. Kanumaan gabaa galatooma. Natti bilbilamu. Hayyee galatoomi yaada gaarii fiddee waan kana bilcheessinee guddallee injira nama birollee ofitti daaneetiin inni marii waan itti deemamu jedha galatoomi yaada gaariidha. Yaadni ati galmataa galatoomi. Himu. Yaada biraa hora yaada biraa qabu. Yaada addaa timu noon jiraanne obboleettii tiyyaa achiin obboleettii tiyya timu. Oh shit. Butakka. Timuun eegan jiraanne isaanii yookaan immoo isin walitti nu qabdani. Adeero Mansuur walitti nu qabdani. Bal'oo. Ayyee ammaan haasofnee lafa dhiisuu son ta'ini boromatti itti qabaddaati. Nu hundinuu irra wal mari'annaa.
Eda gaman sagaleen. Ina gama jadi siagoo jirra bar. Sanumaafu jechuun amma waan haasawanii asuma lafa kaayan osoo hin ta'ini bakka Ayyee. ani gizee isa beekuu fi gizee isa harku ni rifadhaa gizee hunda bakka qaqqabaddeetuma hojii qoqqooflee kalaas wal bira adda deemnaa maaliif yoo jettan bakka hadabree seenaa kadhufulleen seenaadha inshaallah sanumaafu jajjabeessuun qabnaa maaliif nuti uummanni oromoo wal maree maal qabna sanumaafu yoo isan jajjabeessinee mee jajjabeessan Sirri. Angkaman sinja galatoomaa. Ayyee garatoomi haati manaa onnee waan jettuu qabaatte adeeroon waan addaa nutti hima. Waan jiru qabu xumurtanii jirtanii garuu beellama kan akka eegaltanii lafatti hin dhiisinaa galmaan gahaa jechuu barbaadeetu. Ayyee anis dhaamsa baay'eedhaatii fi tikeetaa murachuuf deema Finfinneen jira. Akkuma ka'etti mana kana harkee seenee mirqaana takka qabamanii akkuma ayyaana san ta'ee jira mirqaannis bareedaa dhiyaate bareedaa fayyadu galatoomaa. Ballama qabannaa yoo rabbiyyee manni tola garuu mana wanti akmaluma kana taa'aa jechuudha. Mana barbarii akkasiisa. Mana ballooti manuma takka nu godha. Manuma isiitu nama. Sa'aanu murtuu sa'a meeqatti. Sa'a meeqatti onne sa'a meeqa simii jaaban. Ati si wajjabee. Rakkoon qabu ani isinii kana. Ilaa adeeroo waan ta'uu qabu beektanii sa'aatii itti ani akka kiyyaatitti akka waan miidiyaa kana sa'aatii ibsu tokkoffaa sa'aatii sadii booda namni keenya ka argamu warri biyya alaa 3-4 kanatti argama warri biyyoonni alaa namootatti illee sheerii goonee yaada marii akkanuma gooneeti ummanni mari'atee geessee karam deemuu qabna akkamittiin nama keenya cinaa abbachuu qabna ka jedhutti deemna jechuudha. Kana ta'uuf sa'aatiin kamii jechuun keessan sirriidha. Sa'aatii 4 achi namni biroollee yaada kenna. Warroonni biyya alaa ka argaman sa'aatii 4 halkan 3-4 akka Itoophiyaa jettan kana 3-4 ana akka kiyyaatti ibsa. Namni biroo yaada addaa akka qabu jiraata sa'aatiin haa jijjiiramu. Hooma akka irraa kanaa taatu. Ganamamu. Daasbooraan sa'a kanaan argaman kaa. Galgala seenaare. Halkan yoo ta'e malee daasbooraan sa'a 2 booda. Galgala bareeda garuu. Galgala namni sa'a namaa hin argamu. Namni sa'a kana irra fa'a. Namni kamuu sa'a kana namni hojii irra ture irra fa'a. Galgala bakka. Sa'a meeqa murteessitan galgala sa'a meeqa? Guys, Sadii hanqa afurii irra kaasee uumaa argamu kun. Amma maal goona seetan namallee itti dubbisuu qabna. Namoota keenyas keessan bilbilee akkam ta'uu qabna maal ta'uu qabnallee barbaachisaa namni olii bilbilee wali dubbisee sa'aatii itti goota kanarratti namni argamuu qabu. Bareeda. akka dhuunfaatti yaada tokko isinii kenna. Namni dhibbi takka as jala dhufe seenti firentii nama dhibba takka irratti yoo taate inni hedduun nuuf dhufa. Waan takka illee yaadiin kanarratti yaadni ogguusanii siif dhufa waan takka illee yaadiin. Asirratti wanni takka wanni isin hubachuu qabdanii wanni nuti hundinuu